Salaamu alaikum. Jeddumaanuu guyyaan tokko sirra hin dabrin. Akkuma qaama kee gartee nyaata soortutti sammuu ta'e beekumsa sooruun sirratti haa jiraatu. Akkana jechuun guyyaan tokko dhufee hin dabrin. Hanqa waan beektu irratti beekumsa biraa dabalattu. Guyyaa har'aan tanaa waan dubbisirraa waan hedduun ajaa'ibe. Namni umrii 20 keessatti wanni akka yaaddahuuf ilaalcha namni isaa qabu ja'an beeta yeroo hedduu isaa inni itti dabarsu. Dhiiroo huccuun narra uffadhetuun narra ni bareeddi namni akkam ilaala. Dhiiroo eebaluun sun akkam naan ja'a. Ilaalchi namni naa qabu sun ilaalchi namni na duubaana na hamatu na duubaa dubbatu dhiiroo akkami je'e mana 20 keessatti namni hedduu wanni isa yaachisu yoo jiraate ilaalcha namni isaa qabu ja'a. Gaafa mana 40tti ol dhiyaachaa dhufe immoo ilaalcha namni isaa qabu huccuu inni uffates ta'uu waan dubbatu keessatti wahuma hunda keessatti gartee talagaa jiru keessatti dantaa dhabaa dhufaa ja'an ilmi namaa. Gaafa immoo umrii 60 seenii ja'an mana umrii 20tti wanni inni akkasii yaaddeeweef sun ilaalcha namaatiif akka gaarii bakka guddaa kannee cinqachuu ture sun akka gartee ilmi namaa isarraa quba hin qabne namni dantaa akka isarraa hin qabne hubataa ja'an. Yaa obboleessa kee yaa obboleettii umrii ta'e gartee mana 20 keessatti anaaf ati har'aan tana maaltu hedduu nu yaachisaa jira. Wallahi obboleeyyan kee namni nu booda waan fedhe yoo jees bakka dhabnee fi usni jiru teenya jiraachuutu irra caala. Maaliif ni beektaa? Li'annahu faayidaa siif hin qabani sillee dararuu hin danda'an. Tokkichaan gartee annaafi'u waddaarru kan nama dararus kan faayidaa namaa qabus rabbii keeti. Tanaafuu umrii ganamaa keessatti gartee ilaalcha namaatiif bakka guddaa yoo kennite dalagaa dhiiftu obboleessa kee akkasumaatis obboleettii dalagaa hojii irratti beekumsa irratti xiyyeeffadhu. Guyyaa har'aan tanaa waan hin dubbise keessaa waan hedduun ajaa'ibe har'a isinii qooduu kiyya. Salaamu alaikum.